Oromo View, Garumsa. Oromo View, Garumsa. Oromo View. Attan jirtu daawwattoota Oromo View har'asi mata duree isinii qabanirraa irratti dubbannu kan wajjin jiranii aanne lalistuu fi animoota liileen jedhama. Mata dureen har'a irratti dubbannu ga'ee abbaa manaaf haadha manaa mana keessatti maal fakkaata isa jedhu irratti dubbanna nu daawwadhaa. Tole mata duree har'aa gaa talileen isinitti himteetti mata duree kana maaliif filattee mee nutti himi? Ani mata duree kana kan filadhee fi yeroo baay'ee namni biyya Ameerikaa keessatti yookaan biyya gurguddoota lafa jiraannutti dhiiraaf dubartiin lachuu hojii alaa ba'anii hojjetu wal duukaa dadhabanii galu. Mana yeroo ga'an garuu hojiin manaa immoo eenyuun eeggata? Dubartii eeggata. Yeroo baay'ee dhiirri akka sa'aadaa isa biyyaa fidanii dhufanii mana keessaa dubartii hin gargaaran isaan ta'anii olumaa wajjin alaa dhufanii isaan ta'anii yeroo isaanii aara gashatanii dubartiin immoo gara golaa deebitee waan baay'ee hojjettee ittoo fa'aa hojjettee nyaata hojjettee ijoollee qopheessitee waan meeqa gootee dadhabdee borumtaa isaa mukaatee hojii deemte jechuudha. Kanaafuu amma inni biyyaa gargaarsa qabu. Yeroo baay'ee namni gargaarsa mana keessaa nama ijoollee eegu qabu, nama nyaata hojjetuuf qabu. Asii garuu namni nama gargaaru tokkollee hin jiru. Qofuma kee goota hunduma dubartiin kan hundumasaa qofaa ishee gooti isa biyyaa adda kan nu godhu waan hundi asitti ofuma keenyaa goona waan hundumaa. Saalaas hojjennee galle manaa keessas numaan eeggata jechuudha. Kan hundumatu godhachuun ta'e garuu gara baay'ee. Tole asirratti dhuguma wanta ati jettee hundumaadha jechuus hin dandeenyu. Mata mataa keenyatti yoo deebine nu carraa qabeettiidha. Hangama kootiin abbaa manaan koo baay'ee na gargaara. Garuu as fi warra biyyaatti warri biyyaa kan isaan gargaaruu qabu hojjechuu qabu waan adda addaa qabu parsantii tokko yoo ta'e dhamni kanaati yaasoftuu sun kan hojjechuu qabu meeqa kan carraa sanaayyuu qabaatee hojjechuu qaxarachuu danda'u garuu baay'ee qabu ka mana fira qabu akkoon jirti adaadaan jirti hundumtu waliin hin jiraatu kaniin ani beeku tariiga nan beekas baadiyyaa sinumaan beeka yoo magaalaatti dhaladhee guddadhe mee ishee haadha baadiyyaa sana kan ollaa koos kan hin beeku ganama ka'anii amma mana ooluu jedhama miti nama mana ooluutu haadhatu baay'ee hojjeta ganama ka'ee abbaan manaa ciree isaa nyaatee qonnaa isaa deemaa jennu hati manaa garuu kaatee jabbilee gadhiistee aannan elmitee achimmoo ciree hojjettee isas nyaachistee ijoollees nyaachistee achi booddee immoo nyaata hojjettee bakkallee inni itti qootu sana geessitee deebitee immoo dugdatti miti kan baatanii bishaan sana fidduu bishaan waraabdee ijoollee waan meeqa takkaa boqonnaa gidduudhaan qabdu nyaachuu isaaniiyyuu nan shakka. Yeroo abbaan manaa immoo fixee inuma dadhaba. Yeroo dhufu hin boqota ammas immoo isa tajaajilti ijoollee meeqaaf meeqa mana keessa jiran immoo tajaajilti. Nama mana keessa jiru hundumaa dubartii waa hundumtu bardaniin irra jira. Tokko tokko garaadhaa qabatanii dugdaan immoo kan biraa baatanii bishaan baatanii midhaan baatanii rakkoo meeqa keessa darbu wal gargaarsa yeroo jettu jechuudha kan biyyaatu gaariidha kanatu badaadha jechuu hin dandeenyu anaaf magaalaatti yoo adeebinu magaalaatti tarii parsantii tokkitti kan jireenyi tolee fi yoo kan hojjettuu qaxarattu an baay'een beeku tarii kanaati argitee baay'ee isaa ani gaa yeroo guddadhe akkattiin argii kanaafitu ancarraa sana keessatti hin argine ganduma koo keessatti hundumtu haadholii dhumatudha mayee ijoollee isaanii gaafa guddisuun arga kan biraa immoo dhuguma kan ta'uu qabu jaalala irratti wal hubannaa irratti ta'uu qaba miti wal gargaaruun isa aadaa Andira mana galeeniin taa'ee soofaa akkuma ati jette TV ilaalaan suni hin hojjetu asitti hin hojjetu garuu asittis jira eeyyeen jira hundumtuu qixxee isaa 8 hojjetee gala gaafa galtus immoo ijoolleen aktiviitii qabdi waan meeqa qabdi inni dadhabee soofaarra taa'ee isheen immoo kichiniitti deemti numa jira garuu sirriidha sirrii miti akkamitti fooyya'uu irra jira isarratti muuxannoo irraa isaa ta'u
waan ta'uu qabu mata nu laaluu fi dubbannaa lalistuutti dabarsamee akkamtii adda. Moo kan ati beektu hundumtus hojjettuu qaba biyya. No, akkaani beekutti akkeestiin beekan ture dhugaasaa taanaan biyyaas hojjettuu kan qabu koo warra horii qabutu hojjettuu manatti wanti naa godha maleessa inni hin qabne fuma isaatii hojjeta. Hundumtuu. Maaliif inni horii qabu horii qabaannanii fi kan inni godhu malee namni hindu akkuma aannan jirte parsantii tokko ta'a. Amma garuu yeroo ammaa kanattu ilaaltee amma biyya galtee warri durii dhageenyaa waa isaanii dhageenyamini warri 3-4 qaban personal namni beeku katii gochuu cammaraniiru. Maaliif asii dhufuu biyya alaa kanan dhufuu hin argu maaliif kaffalaa fi isee wayyaa miicitu qofaatti kaffaluu birreen isaaniis minyaadha. Mana keessaa garuu ani waan akkasittiin amanuutu nama fakkeenya biyyatti galate horii moo qabaadhe baay'ee ma qabaadhe kana hin godhu maaliif ofii keenya asii goone isaa argineef itti barree fi gara abbaa manaatti gaafa deebinu inni biyyaa fi inni asii adda ta'uu danda'a. Akkuma isaa ta'e hundumti keenya biyya kana keessa yeroo baay'ee wal gargaarreetu kan ijoollee keenya guddisnu. Karaa isaan abbaa manaa koo baay'een galateeffadha walii wajjin qixxeema goonaa dhuguma immoo akka jettanii yeroo tokko hin dhageenyas hin arginas dubartii caalaa hojjeta. Dubartii baay'ee dadhabaa inni waanuma jiruudha. Kana akka kaalchariittis jira. Wal gargaaruu amma nuyi kan nuyi irratti haasa'uu qabnu akkamitti gochuu dandeenya warri biyyaas akkamitti haadha manoota isaanii bukkee dhaabbatu kan jedhu inni gara haadha manaatti caalu sun cabuu qaba. Yeroo baay'ee stay home maamiini kan isaan yaadanii ani fakkeenyaaf gaafa inni da'e manan ta'aa ture inni waggaa baay'eef mana ta'an ture. Waan si dhibu keessa isa ganamanni ba'ee nama balbala lixee banateen arga. Maaltu ta'e hojii dhaqee 8 hojjetee dhufu. Baay'ee hojjeta yeroo mana keessa. Tumina kilinikootu mucaati daa'ibbarri geeddartu ituu kana gootu mataatiin sirra like dhaabbattee gochaa oolta kana isaan immoo ta'anii hojjetanii dhufu. Waan sana akka isaan itti yaadanii namni tokko mana taa'aa ooltee ofii isaaniitti kana maangoone sana maangoone hin jira. Haa ta'u iyyuu malee akka kootitti ani keessumaa waa'ee warra biyyaa asii qaan tuun jaallatiin godhu society isaa fakkaata. Ijoollee waan baay'ee dubartii waan baay'ee gootu mana keessaa qabdi garuu yeroo baay'ee inni alaas involvii sababa godhuuf ijoollee aktiivitiitti geessu ituu hin jaallatin abbaa manaa fi haati manaa sammuun isaanii iddoo tokko ta'e ijoollee isaaniitiif jedhanii wal gargaaranii hojjetu. Warra biyyaa immoo yoo kaatee ilaaltee akka aadaatti kan fudhatan jiru. Namooti dubartootis hojjetanii galan jiru biyyaa. Haa ta'u iyyuu malee gara caalu isaanumatu caalaa hojjeta. Wal gargaaruun gaariidhaan jedha. Mee isaatis la jettee irratti yoon biyya dhaqee amma kanan barbaadu. Waan tokko gargaarsa namni jibbuun jiru beeka. Amma yoon biyya dhaqee an hojjettuu gaafa jedhamu akkaataa hojjettuu sana treat goonuutu nuuf amma asitti ofii hojjannaa ofii humanitiin sun namummaan sun jira miti anaaf sana gargaarsa barbaachuuf nama qaxaramoo abbaa sana ajajuuf sanatu natti mul'ata sii galee gargaarsa namni jibbuun jiru osuma asitti iyyuu gargaarsa argatte inuma sitti tola. Garuu inni biyyaa kan xiqqoo sitti hin tolle qabeenyan qabaafan nama qaxaraa amma gaafa nani deeme kan ijoolleen koyyus baay'ee jibbani biyyatti akkaataa ittiin hojjetaa manaa fi inni kan tiriitii ta'u adda. Baay'een comfortable si godhaas yeroo deemtu baay'ee aadaadha namni dhaabbatee harka si dhiqachiisaa osuma achuma baadroomii fuuldura bakka bishaanti dhiqattu fuuldura kee jiru jechuudha. Amma dandeetti ijoolleen koo isaanis inuma naan fudhatamne bakka itti tolee jettu fudhattuu jira. Ijoolleen manaaf yoo dhufanii na dhiqachiisan anaaf
It's normal garuu hojjettuun inni kaan osoo taa'u keessattuu ijoollee baay'ee warri manaa qaban warra isaan gargaaruu danda'an maallaqa manarraa hafeette hojjetaa qaxaruun anaaf xiqqoo. Naan galu garuu gargaarsa yoommoo dhiguma akkuma ijoollee kee tiriitii gootee barsiifteenii sun yoo ta'e gaarii garuu inni warri parsantiin tokko ati argite suni irraa hafeef qaxaruu. Garuu immoo akka achitti immoo durii egaan beeku amma isa si'anaan beeku garuu durii yeroo ni xinnoo ture yeroo biyya turre yeroo baay'ees kan argitu namni warra mana keessatti nama qaxaratee hojjechuus duwwaatu hin ta'in ijoollee firaas dhufanii bira taa'an jiru. Fira baay'eetu dhufee nama bira taa'ee ol gargaara namni isa afaan beekas namuma isa alaa kaffaltiidhaan hojjechiisu duwwaatu hin ta'in. Namni firris baay'eetu jira kan si gargaaruu danda'u san jechaa jira. Amma yoo deessi dubartiin deessi amma meelaal biyya kana deessee qofaa kee namni dhufee illee marqaa si marqullee jiru qofaa kee rakkattee maal jira. Hundumaa min kan qabu sasiin argite innis parsentii tokko innis akkuma jettee parsentii tokko namni achi garuu namni ollaan illee dhufee si gaafatee nama baay'eetu qofaa kee waan ta'u akka biyya kanaatti rakkattu dhugaa sitti dhaga'amu biyyattii yoo ammamii yoo ta'e iyyuu. Namni jira namni firoon nama gargaaraa wal gargaara. Akka talleen jette isa waa'ee biyyaa amma fakkeenyaaf dhuguma saraatinyaa hojjetu mana namni qabaata. Qabaachuu keessa baay'ee kan dallaa'ee qofaatti jira kan waxii toshi qofaatti jira. Jiraachuu jira garuu gaafa teessee yaaddu amma. Anaaf ofikooti gaafa fudhadhu wanta akkasii mana keenya keessa tureera. Garuu kan ani yaadadhu wayyaa harkaan miicumini nuyi duukaa dhaabbannee miicinaa. Gaafa isaan mana qulleessan duukaa qulleessinaa. Akka hojjettuu manaatti ilaalla akkuma hiriyaa keenyaa maanutti ilaalla. So amma gaafa dhuftee biyya kana immoo dhuftee hundumaa ofii keetii gootu gaafa biyya galu kanaafi ofuma kootii waan hundumaa godhaa nan barbaachisu kan isin jedhee bisaa. Mata duree kan biraa keessa gallee garuu isa amma abbaa manaa fi haati manaa wal gargaaruu qabuudha miti. Baay'ee wal gargaaruu qabu. Biyyatti namni baay'een aadaadhuma sana fidee dhufee akkaataan itti guddatte murteessa. Wal gargaaruu qaba. Wal gargaaruun sun immoo hubannaa irratti jaalala irratti hundaa'eeti. Lamaanuu dadhabanii galu. Gaafa galtu immoo mana keessa wanta si eeggatu baay'eetu jira. Sana hirmaachuu danda'u qabda. Ishee irratti qofa bardaniin rakkoon sun irratti kufuu hin qabu jechuudha. Rakkoo kana keessatti namni baay'ee abaluu jechuu hin dandeenyu akka inuma jira asittis. Kan biraa immoo waan ati mana keessa gootu, waan abbaan manaa godhu, waan ati manaan gootu ijoollee irratti illee influensii guddaa qaba. Tole abbaan manaa yoo calma jedhee taate mucaan inni dhiiraa mana keessa jiru maal barata? Baay'ee irratti waan tokkotti natti isheen durbaa maal baratti sana yaaduun nurra jira. Walqixa waa hunda isaan hirmaatanii wal gargaaruun sunu sammuu ijoolleedhaaf sammuu ijoollee guddisnu sanaaf baay'ee barumsa guddaa ta'aaf si ilaalaa guddatu mana isaanii ilaalaa guddatu naannoo isaanii immoo aadaa ala jiru kanas in ilaalu baalaansii godhaa deemu ijoollee irratti illee rakkoo guddaa fida ijoolleen abbaa fi haati isaanii gaafa wal gargaartu argaa guddatanii barumsa isaanii irrattis jireenya isaanii irrattis impaaktii guddaa qaba yoo abbaan hin gargaaru ta'e innis kun aadaadhaanis jechuu danda'a beekte. Exactly. Saafisiin jedhaan amma nuyi ijoollummaatti biyyaa baanimti yeroo Jarmanii dhufnee mana keessaa waan hundumtuu isuma tokkoon gaa haadhuma koorratti ta'e nuyi sidaama biyyaa waa hojii waan hin hojjennee fi achi dhufnee waan hundumaa harmee haadha kootu hojjeta nama ijoollee afur nuyi ishee qofan abbaan koo dhugaa karaa isaa baay'ee galateeffadhaan inni dafee bare waan hundumaa biyya takkaa karaa golaa kichinii lixeen beeku nyaata illee naa kennaallee hin jedhu ema eeggata malee akka garuu gaafa argu galeefi dafee galeefitu kan geddere. Ijoolleen si arganii baratu yaa. Si arganii baratu. Dhiirri kichinii lixee nyaata hojjetu jechuun miti kun. Garuu hojii baay'eetu jira. Mana qulleessuun jira. Wayyaa miicuun jira lafa haruun jira waan baay'eetu jira guyyaa hojii mana keessa waan meeqatu jira waan meeqa isa
manaan dandeessu isaa hojjetti inni immoo isa kaanii gargaaruu danda'a oluma gargaaruu waan isaa kan kan biraa immoo namni akka nu hubatu barbaannu misunderstand akka nu goone dhiifama Ingiliffaa makuun barbaanne biyya ambaa gaafa deemanii dubartii fi ijoollee fi maanni wanni qabdi miti jedhama dhiiraaf wanni hin jiru ma akkamitti isin ibsa tajaajila addaa dubartii fi ijoolleen kabajaa guddaa qabu achitti akka waan akkas jedhamu hin jiru mirgatu qixxeedha hundaa mirgi qixxeedha namummaan namaa biyya kanatti baay'ee kabajaa qaba namni nama miidhuu hin danda'u hundumtu amala sana waan guddatu fi walqixa tiriitii wal godha garuu aadaa kan biraa aadaa isa inni tokko irratti olaantummaa qaburraa gaafa dhuftu namni rakkachuu danda'a ammatti bartuutti jechuudha amma asitti waan arginu amma isnoofaa xaraguu kana jira miti haaquu kana yaa bilood wanni isnoo kan Minnesota marga fahamuu jira ijoollee kee aktivitii bakka meeqa geessu jira hojiin isaa bal'aadha sana hirmaatteetu goota malee kophaan qofaan danda'amu dubartoonni isuma sanas kan haxaan jiru kan marga saaman jiru baay'ee biyya kana keessatti garuu dhirri keenya yeroo baay'ee isaa gurguddaa kana nurraa fuudhu waaqayyoon isaan eebbisu garuu sana jechuun immoo ijoolleen kee isheen durbaa sana gochuun dandeessu jechuun mitiya beekte garuu wal gargaaruma sana ilaalaa guddachuu qabudha tokko irratti miidhaa gochuu nurra hin qabu walii yaadaa yoo deemte waan jiru irratti yoon kichinii galatee nimmoo isa alaa godha yoon ani isa alaan hojjedhatee immoo lammata immoo nyaata hojjettee nyaachuun biyya kanaa sanayyuu baruuni waan guddaadha miti garuu atiin dandeessa taanaan immoo yoon innis hin dadhabe jedhee anis yaaduun irra jira innis ishiinis hin dadhabdi jedhee yaaduu irra jira aadaan keenya keessa gaawaan nama rakkisu baay'ee jira sana fudhatanii asittis kan itti rakkatan jiru garuu suni maatii gidduutti rakkoo uumuu hin qabu waan salphaadhaan hiikkachuu danda'udha waan hiikkatamuu danda'udha akkuma jettee dhageeranis kan dubartii Ameerikaa yoo deemtee abbaa manaa yoo dhageessu kan jedhu beeka kun soba dubbiiti maaliif beekta ilaa dhugaatti hin haasofne yoo ta'e warri yoo akkas jedhama ta'e soba dubbiiti namni abbaa manaa isaa caalu hin jiru abbaa manaa yeroo hundaa abbaa manaati akkuma abbaa manaatti jechuudha kabaja walii kennama isaanis sii kennu atis hin kennita inni dhiiraa kabaja dhawwachuun qabu haadha manaa isaa miti so appreciate wal gochuun waan xinnoo walii hojjenneen appreciate wal gochuun wal galateeffachuun gaariidha amma fakkeenyaaf ani waan tokko gootee isuma qopheessee kenneefiyyuu galatoominaan jechuutu irra jira miti waan akkasiifaa wal barsiisuutu irra jira maaliif dubartiin sun dadhabdee hojjettee dhuftee nyaattee harka miicattee biraan deebitu waan kana qopheessitee naa kenniteef galatoomi amma fakkeenyaaf sandeefaa charchii gaafa deemnu ati qorsiin goota tana inni ijoolleetti wayyaa qopheessitee fi shaahorii kennee ijoollee si gargaare amma ofii keetti shaahorii fudhattee ofii keettis wayyaa uffattee ijoollee 3-4 nama qabutu jira mana keessa agaan oolan namni meeqanatti ganama mana keessa ofii isaaniitis hojjetatanii ijoollee soffisanii fiigaa oolanii charchii dhufu gaafan kana yaadu jedhe so ana akkanatti fakkaatutti inni dhiiraa akkas taanaan gaan inni dhiiraa ofuma isaatii uffatee kan isaan immoo salphaadha uffachuun akkas jechuun koo sireesii manaa sa'an torbanumanti tokkollee ijoollee ofii charchiitti qopheessanii fuudhanii deemuun dubartiitii fi gargaarsa wal gargaaruun immoo wantinaa miti kun dhiirata hojjechuu didee maaloo miti kan hojjetan baay'een jiru kan hin hojjenne immoo yoo jiraate immoo akka haadha manaa isaanii gargaaraniif malee waan biraatiif miti. Isaan biyyaan baatte akkas jedhamu amma waa'ee qoda fudhannaa dubartii maaliif waa'ee dubartii yeroo haasoftu waa'ee olaantummaa haasoftatti fakkaata namni keenyatti. Na yaadadha OLC dhaqeen kanan isin wajjin share godha.
yeroo jalqabaaf waan dubartii peepara dhiyeessine dubartoota 3 ta'anii dhiirrilleen 2 keessa ture jechuudha nu wajjin akkamittan introduce godhaan kamittiin saganticha beeksisaan tu baay'ee sodaanatti uume akkamitti approachii goona amma waan dubartii haasofta taanaan tokkoffaa yoon mani exaggerating goone manni sun harki 90 dhiira ture nan yaadadha harki 90 yaadi maanguddoo nama amantii kanaafi baay'eetti yaaduun narra ture waanan barreessu waanatu saganticha beeksisaan ture yaadee jalqaba itti muun qaba kan biyya nu baasee hundi keenyayyuu rakkoo tokko gaafa as dhufnee immoo nu wajjin walqixa qooda fudhachuu qabna gaafa jennu isaaniin undermined gochuu osoo hin ta'in warra dhiiraas nun immoo of kaasuu osoo hin ta'in mirga qixxee qabna waan saba keenyaas yoo ta'e qixxeewumatti dhimmoofna qixxeewuma sheerii haa goonu ba'aa kanas yoo ta'e qixxeesaa haa hirmaannu nu achi nuun dhibinaa yoo nu dhibdanii mana teenyeessi saba ummata biyya kana keessatti qooda guddaa qabdi miti dubartiin Oromoo baratteetti professionii adda addaatti bobbaatee hojjetaa jirti yeroon jalqabeen yaadadha baay'ee waan sodaachaa turee fi akkasiin jalqabeetanii dubartoota mana sana keessa jiran dhaabbadhaan jedheen baay'ee xiqqoo turan baay'ee xiqqoo silagaa dubartiin baay'ee mul'achuu qabdi turte miti kun OLC Oromo Leadership Conference ture achi hunda garagalaa laalaan jedheen sodaa koon achitti itti dabarsaa ture beekte abaranii ani obboleettii keessanii intala keessanii haadha keessanii hundi keenyayyuu waan biyya kana dhufnee fi waan aadaa keenya sana dhiisnee yookaan aadaa ormaa fudhannee waan isinitti haasa'aa jirru miti gadi isinitti haasa'aa jirru miti haqa jiru kanaani akkamitti wal gargaarra akkamitti saba keenya guddisnaadha so bifa sanatti amma bakka sanatti sodaan koo gaa'isa sammuu namaa keessa wanta jiru yoo dubartiin kaatee waan dubartii dubbatte biyya kanatti isaanoo Ameerikaawii warra Ameerikaa ta'aniiti warra maalii ta'aniiti aadaa gataniiti hin jiru an akkas ta'eef miti garuu haqa jirutu namni haqa sana wajjinis deemuu danda'u qaba warri tarii dhiironni keenya ammalleen akkasitti yaadaa jiran yoo jiraatan jirulleen jedhee yaadu akkasitti nu hubachuu qabu amma talileetu mata duree kana fide miti waanuma jiruuf fidde hundi aanimmaa kan fide waanuma jiruuf fidde namni wal gargaaruu danda'uu qaba namni hin daddabaas dubartiinis hin dadhabdi rakkoon kun immoo rakkoo Oromoo qofa miti yookaan rakkoo Itoophiyaa qofa miti aadaa addunyaa kana keessa hunda jirudha garuu biyyoonni guddatan immoo guddinuma keessa dhufa miti deemaniitu sadarkaa amma walqixxummaa isa jedhamu kana walqixa waliif yaadu isa jedhamu sanarra ga'aniiru kanuma kan mari'achaa jirru isin immoo yootti waan itti dabaltaniif jiraateetti idaa ani kan jedhe waan saagaa nama hundumaa miti kan waan saa kana godhu namooti baay'een galeeraaf namni keenya namni baay'ee galee fi mana keessaa gargaarsa namni baay'een argata anis karaa koo baay'ee bamanaa baay'ee na gargaara baay'een gammada garuu dubartoota jijjiiru kan ammayyuu rakkina akkasii keessa jiraatan isaanuma fi achumaan dabarsaa fi jirra bamanooti isaanii kana arganii irraa baranii waan isaa beekaa godhus miti namni baay'een beekaatu hin ta'in akkuma jettee aadaa waan ta'eefitu waanuma gara mana keessaa yoo hojjetanii akkuma kan si dhibu immoo cubbutti fakkaatti isarratti immoo kan ani immoo maaliin iyyuu baay'ee arge biyya kanatti dhiira duwwaa miti iyyuu kan balleessaa qabu dubartii ija kootiin hin arge miti yeroo iddoo tokko amma nyaata fa'aa iddoo tokkotti qopheessuun yoo ta'u jechaa yeroo amma namni dhiiraa tokko dhufee jilxe maal hojjettas keessaa baay'ee ani gadi baasuun ofuma isaaniiti ofii isaaniiti gadi ari'aniitu immoo ta'anii immoo bo'u kanaafuu innis hin danda'amu waan barbaadanii keessaa baasa haasaadha mana keessanitti kanaaf warra biyyaasi kanarraa baradhaa warra biyyaan baa qofa miti kanatti daballee sanammoo waa'ee hojjettuus kaasne mata duree keenyaatiin haala carraa kana yoon argadhe waa jechuun barbaada gargaarsa qabaachuun gaariidha namni hundi gargaarsa barbaada tokkoffaa immoo hojjettoota sanaafillee hojii uumta hojiidha beeki amma biyya kanatti hojiidha miti hojii guddaadha akkaataa abbaa sana ittiin tiriit gootu sanatu garaagarummaa qaba malee
hojii gadhaanaadha jennee xiqqeessaa hin jirru. Hojii kabajamuu qabu, hojii jajjabeeffamuu qabudha. Namni wal gargaaruun hojiin kanumatu hojii uumaa deema. Garuu kaniin ani himuu barbaadu namoota hojjettoota jennee mana keenya dhufanii nu gargaaran kana akkaataatti kabajnu, akkaataa itti ilaallu. Ijoollee xiqqoo yoo ta'an, ijoollee firaalleen yoo ta'an akka baratanii borumtaa isaanii immoo fulli isaanii akkuma ijoollee keenyaaf yaadu isaaniif yaaduu qabna, akkuma obbolaa keenyaaf yaadnu isaaniif yaaduu qabna. Sababni isaa umriin ishee dabalaa deema. Yoo mana kooti baatee bor eessatti kufti jennee yaaduu danda'uu qabna. Sababni isaa biyyuma irratti ba'aa taati miti dubartiidha akkuma kooti carraa isheetu bakka sanatti ishee kaa'eef malee namni akka namaatti namni hundi tokkuma carraa'uma keenyatu adda nu baasa. Kanaaf daa'ima isaa taatu guddoo isaa taatu ishii mana koo keessa hojjettu sana yoo intala koo taate yoo obboleetti koo taate yoo jennee yaaduu danda'u. Ijoollee baadiyyaa gaafa fidnus firoota keenya akkuma ijoollee keenyatti tiriitii osoo goonee gaariidha. Kanumaan carraa argadhee kana. Ani immoo isatti dabaluu waan hin barbaadu akkuma jettee kuni namooti warri hojjetan kun manaa dhufanii kaffaltiidhaan hojjetu miti akkuma hojii atis alaabaatee nama kan biraaf hojjettu miti ati saxxee yooma kaampanii yoo ta'u malee garuu waa iddoo kan biraaf hojjetta waan ta'eef ammatu lafa hojii keetii lafa kaampaniitti hojjettu suni akka tiitti hojjettu mana keetitti sini akkas olii gadi si oofee waan akka barbaade irratti hojjeteen hojjetta. Kanaafuu akka hojii kaanitti respect gochuu qabu kabajaanii hojjechiisuu qabu malee akka nama gaditti ilaalu miti. Hojiin biyya kana akkuma jettee amma biyya gurguddoota kana keessa hojiin hundumtuu ol qixxeema. Mana keessa warra hojjetanii horiinsaas akkuma isa professional hojjetutti kaffaltiinsaa si kennama. Namni immoo respectiidhaan si tiriitii si godhino. Kanaafuu akkasittiin ilaalamuu qaba. Geddaramuu qaba. Geddaramuu qaba baay'ee geddaramuu qaba. Maaliif namoota baay'ee tokkuma kompleenii godha gaafa biyya raqu. Maaliif biyya keessa gaafa turanii deemanii gaafa mana namaa raqanii akka isaan itti hojjettuu isaanii gaafa arganii gaddanii galu. Maaliif amma fakkeenyaaf hojjettuun kun ituu biyya Ameerikaa taate HR bira raxxee rakkina guddaa keessi qashiti jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya guddaati. Mirga qabu kaa mirgas qabu amma hojjettuun jennu kun baay'eesi ijoollee mafiraa baadiyyaatiif beeki. Ijoolleen baadiyyaatti dhufte sun dhiiga keeti. Abbaa fedhe yoo ta'u mirga namaatti darbuu sirra jiru. Haadha manaa fi abbaa manaa qofayyuu miti. Ijoolleen manaa akkaataa hati tiriitii gootu ilaalanii ijoolleen manaas kabajaan qabaaniif yoo garuu hati fi abbaanii ijoollee sanaa fi hojjettoota sanaaf kabajaa yoo qabaatanii ijoolleen mana keessa jirtulleen kabajaa qabaattiif garuu dargaggoonni inni xiqqoo naannoo Finfinneetti jiru akkaataa ittiin nama baadiyyaarraa dhufelleen ilaaltu xiqqoo si gaddisiisa. Wallaalummaadha. Irraa baratamuu qabaa jenna. Egaa sagantaa irraaf qabnu kanumaan xumurraa yoo waan itti dabaltan jira? Waan itti dabaluu hin qabnu. Sagantaan keenya kanumaa yoo gaaffii biraa hin qabaanne garuma dhumaatti deemna. Sagantaa keenya egaa kanumaan xumurraa akkuma lalistuun jettee mata duree har'aarraa akkuma haasa'aa turre waan dabarsuu barbaannee waan hubattan nutti fakkaata. Namni hundi wal hubannoodhaanii waliif yaaduudhaan jaalalaanii mana keessatti wal haa gargaaru. Wal gargaaruun jaalalalleen jabeessaa jennee yaadna. Ergaan keenya kanuma inni har'a. Oromo View.